Nadabi, Nadabi, Nadabi ya shufera, Nadabi ya shufera, mato bili fatura. Nadabi, Nadabi, Nadabi ya shufera, Nadabi ya shufera, mato bili fatura. Milan kharal nadera, nafuri ranjara, jalal ko diya de dafina kaisi fira. Barbade dinde baby o hargesa Bale da fiarsi gopa fi awasa Wanji fi adama me achis kalala Kasana barkamti dillanis magala Ya belo fileka borana muyale walli sofi jimma akaro badalle matuda figore bekame na gorsa limuda videbi begi fi asosa nan hifati shufera nan hifati shufera inda bilis fatura ya dagara najira jalalle boti ade dafina gaisi bira Egaan daawwattoota sagantaa siinqee keenya irratti dubartii jabduu utubaa biyyaaf maatii taate qabannee dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as sagantaa siinqee keenyaan dubartii jabduu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Dubartii jabduun kun eenyu? Hojiin ishees maali? Kan jedhu walumaan hadaawwan turtii gaarii. Akkam? Naguma? Jirra galchista. Caafeerraa keenya kabajjee waan nu argamteef galatoomsin jechaa jalqaba irratti eenyu akka taate maqaa keef maalummaa kee hojii kee daawwattoota keenyaaf nuuf ibsite. Maqaan koo Addee Tazarrash Taammiruun jedhama. Hojiin koo awutoobisii konkolaachistuudha. Kan hin dhaladhe Iluu Abbaa Booraa Gooreedha. Kan hin baradhes achumatti. Achi ba'ennaan dhufeen asuma boqodhee asii kaanaan immoo bilisa koo duukaan Tigraay deeme. Achi Tigraayittis barumsa koo xumuree fixee dhufeen asitti Jimmaa Yuunivarsiitii barachaa ture. Achi ka'een deebi'ee dhufee Finfinnee mattimi bultiis qabadhee hojiis qabadhee asumatti ta'e jechaadha. Nadabi ya shufera, Nadabi ya shufera. Mee akkamitti gara hojii kanaatti dhufuu dandeesse? Akkuma ani hojii dhabduun ture akka carraatti intini baasanii maastaawoqiyaa baasaniitu jiranii. Tole. Ani isaan dorgommii sana keessatti tikeetara ta'e waggaa lama carraan dubartoota jajjabeessuu kan jedhamuudhaan dhufee shufeera gochuu jalqaban. Achumaan ammas nan dorgome gaafan dorgomee ka'u duraan dursee jalqabuma qormaata isa jalqabaatiin hin darbu. Qormaata jalqabaa gaafan darbu ji'a sadiitti haraasin ture. Gaafan ji'a sadiidhaa kana afran kana nan karadhe carraa lammee irratti naaf ta'u kan koo hin jedheen. Qormaata hin darbe yoo lammee irratti naaf ta'u inni lakki iyyoon ta'u. Amma itti fufuuf dhiisuu waan biraadha. Amma garuu dabartee carraa kee kan nama allaatiin nan jedhanii jarris na jajjabeessanii toladhee hojii kanatti dhufee amma kunoo eddan shufeera ta'e waggaa 8ffaa kooti. Yeroo sanatti amma kanatti himtetti daa'ima ji'a 3 yookaan immoo deessuun ture daa'ima ji'a 3 manatti dhiiseetu akkamiin ulfaatu? Akkamitti murteessite? Gaafa hojiitti seentu in ulfaata garuu maanni ati waan tokkoof murteessuu qabdu. Guddina kan keessa kee jiru, jijjiirama kan keessa kee jiru, dubartiin tokko deessees cabdee ol deebi'u jechuun miti dubartiin tokko deessee jechuun. Keessa ishee hamileen jiraannaan hamilee sanaan kaatee waan hundumaa irra gahuu akka dandeessu.
Tole. Jalqabumatti iyyuu fedhiin isaas keessa ture moo jechuun yeroo barachaa turte daa'imummaa maanii akka baadiyyaatti dhalattee guddattee nutti himteetta. Yeroo baay'ee immoo hojiin kun kan hojii dhiirotaa jedhamee kan baratamedha hawaasa biratti. Akkamitti of amansiisteetti seenuu dandeessi? Ani nama yookaan abbaa seeraa isaan alatti immoo shufeera ta'uun keessa koo jira duruma daa'imummaan akaasee. Tole. Hojiin kana yennoo mandagaa hojii dhiiraa hojjetti kun gaafa taphadhullee konkolaataa hojjedhee noofan. Maali ijoollummaa keetii? Ijoollummaa makoon. Haati koon itti dubbatti maal jetti ati hojii dhiiraatti galuuf jirtaam kaatee kun hojii dhiiraati kun si nyaachisu naan jetti. An garuu yoomiyyuu bakka shufeerota bukkee danti keetara ta'e seenees nan gaafa kun maaloodha. Maaltu akkas ta'e orkaatti balaashee karaa dhaabbate maal goote kaaste maaltu maal ta'etu sakkatti kun maal jedhama jedheen gaaffii baay'isa. Si hojii hojjechuun hormaata naan jedhu. Yennaa baay'ee jechuudha yennaan tikeetara ture yennaa shaayiif namni dhaabbatu ani waa'ee konkolaataan gaafadha shufeerota hojii gaaffiin baay'eetti baay'isa. Akka kana teeknooloojiin guddate waan akka kana hin turre kan tikeetaroota dugda booddee ture gaafa namoonni warri maamilootiin bu'anu an dhufee fi geensa shufeerota bukkee dhufeeni kun maaloodha inni irra jette kun hidhiin tokkoon isaa gaggaafadha. Egaan waggaa 8 hojjette kana keessatti mee mudannoo akkamii qabda? Maaltu si mudate? Mudannoo baay'ee jira waggaa 8 kana keessatti inni kaan haamilee siilaata inni kaan immoo maalli maammasaa ol keessattu baata gola eenyutti dhiiste dubartummaa kee irraafatte kan siin jedhi magaaluma Finfinnee kana keessa kan si arrabsu jedhu. Akka naannoo Faransaay immoo hin jiru bakka dubartii haamilee xiqqoodhaanii tokkoffaadha dhugaa waaqayyo. Maal maammasaa isa keessa daa'ima eenyutti kennitee siin jedha. Si arrabsu bakka arrabuma guddaan isuma dhugaatiin mooraalii kee tokko haamilee kee si jalatti bishaan si jala yaasu. Amma kanaan garuu siniif hin dhiise taraadha ta'a. Yeroo hundumaayyuu jedhan namni tokkichi miidhamuu hin qabu. Kolfis intineedhaan hin dabareedhaan. Kanaaf sinis ol seenaan jedhan. Ati ijoollee kophaan dhufan gaafa maatii koo biraa dhufa abbaan manaa koo bira mini. Abbaan manaa koo gaafa immoo isa ijoollee godhadheeraa ijoolleen sun kophaan finneenis wal qixa ta'uu qaba. Kanan akkana inni deebiilaadha. Tuman jedhu immoo wanti biraa immoo kan naqunname inni kun kan haamilee namaa inni immoo haamilee namaa jabeessu dubartii ciniinfuun qabe. Utuun 24 fe'ee dhufaa jiru. Dirree irraa ka'eetan gara markaatoo deemaa jira. Tun gara markaatoo deemu dubartiin tokko ciniinfuun qabate. Karaarratti konkolaataa jechuudha. isa durii sana karaanis daandii isa kana hin turre kun amma waan dhiyoo hojjetame inni sun karaan tokkitti ture daandiin keenya tokkittiidha see bukkeetti ol taraa ol dabarsita ol bira ol eegdee dabartaa Tole. sana keessaa iyyuu amma inni iyyite booddee kooti maal taateen jedheen na dhukkubeetti buu barbaaddaan jedheen eenetti toledheen karaa gadhiisee dhaabbadhe gaafan karaa gadhiisee dhaabbadhuufi karaa sanarraa maal gooti inni iyyite dabaltee ammas maal taate innaan na dhukkubeetti amma utumaa sun dhaqeetan intanii ga'ee kattaa gaafan ga'ee karaarraa daandiirra guddaarraa si gadheen uummatas buusuudhaaf fi feermaatara dhaabbadhe achiin miila kaasuun dadhabettee jirti gaafa laan iddoomsaa mucaan dhiibee dhufeera uummata keessa jiru bu'aan jedheen uummataan bu'aa jedhe uummanni gaafa bu'ee jedhu ani karaa daandii isa guddaa gadhiiseen karaa lafuma feermaatara dhaabbadheen motora dhaamsee isa booda iseerraa ani si ol qabeenii haala da'umsaagaa seedhaan jabaadhu ciniinfadhu jedhee Tole. daa'ima harkaa fuudhe. Daa'ima sana fuunee mucaa dhiiraa godhattee kanarraan mucaa dhiiraa sun ani hojii rabbiiti kan jedhurraan kan ka'e yaabsiraa dheewwaame Tole. hojii waaqayyoon jedheeni isheen immoo ambassaa jetteen amma mucaa guggaa shaniin qabaa jechuudha. Tole baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha. Jechuun ati konkolaachistuudha namoonni nama deessan immoo ogeessa nama deessan akkas jiru sanatuma beektu akkamitti cimtee yookaan immoo sana gochuuf kaate. Kana aadaa kootu haakimidha. Narsiidha mattuudha mattuu hospitaala kan kaarlii kana Xilaa Abbabaa kan jedhamtuudha narsiisee Amaaraa Madduu teetti. Tole. Jalqabas yooma wajjiniin biyyaa ba'een gaafa dhufe isheen haakimiidha ishee jala deeman daa'imummaa kootti ishee jala deeman waasee hojjettu laala kanarraan kan keenan intini kaarrage. Dubartittii jinduruma wal beekta turte moo akkamittiin? Asuma keessatti wal bartan? Konkolaatama keessatti. Inni iyyitee gargaaraa qabaa buusaan jedhee konkolaataa isa kanan turre buusana
Iyya seesarraan kan ka'een uummata kanaani qarqaaraa maaloo buusaa jennaan miila kaasuun dadhabettee amaariffaan iyyite gaafa jenna adoo maal taate ammanatti cimee ka'ee qaqqabuu dhaqe uummanni siruma yennaa isheen ciniinfatti ilaalaa jira ani immoo dudda kennee waan ofuuf fuuldureetti ilaalu nagarree iyya see kanarraan kan ka'een ka'ee dhaabbadhee iyya seerraan ka'ee dhaabbadheen kanarraan kan ka'anii ilaalanii gaafa qabu wantichi waan gad dhufeedha naannoo sana immoo kiliinikiinis hin jiru manni yaalaa guddaanis hin jiru kanaaf konkolaataa sanaan uummata sanaan bu'aa jedhee gaafa mucaan ba'een harka ga'eedu maaliin hidhuu handhuura akka inni ofirra deebiin of kooltinoo of keessa deebi'e du'uudhaaf jira baay'ee shaarpiin akka musliimaa kana marachuu jaalladha naannoo har'atti musliimadha namni birree olii qabisee intini qabateera. Tole. Maanillee baay'ee gara Jimmaa kanas waan hin jiraadheef dhalooteen koo siluu abbaa booraadha qorraa fennee marannan. Isaa fedhe gaafa intineedhu isa kuteen ofirraa isaan hiike san addaan baasee ka'een isa of koltii ba'e isuma walakkaan harkatti hafe shaarpii koo sanaa inni maree awwaalee kattaa'uma irratti sakaan immoo diddiqeen dhiigasee uummata dhaabbate ni eegasan ofirra deebiseen ambuulaansii buraayyuudha xeenaa xabaranaa erganii mana yaalaa gaafa inni dhufu jarri fuudhan ishee achi naageessanii konkolaataa uummata achi hin ga'een as deebi'een konkolaataa achuma feermaata intinitti gasheen terminaalii kaa'een dhufeetan isee ilaalee haala ishee irra jirtu hundumaa ilaalee uummanni buraayyuu uummata eebbifamaadha. Uummanni eebbifamaan kun dhugaa waaqayyooti kattaama kanarratti qarshii olti guuranii olti buusanii uffata bitanitti uffisan nama hin beekne nama konkolaataa irra jiru dhugaa Yesuus. Uummanni kun itti haratee ma dhufeema qarshii hammatan olti bubbuusanii uffata daa'imaafis ishee waa isheen ishee irra bu'ummoo uffata isheen uffattu isa olti buusanii isheen uffatte baatee mana yaalaa geessamte. Ummati kun hin beeknu yookaan qamoo biraatiin jenne dhugaa Yesuus intalli kun jirti agarsiisanii olitti fiduu nan danda'a. Intalli kun qamoo biraatii ofitti hin qabnu naamman hin jenne uummanni kun hundumtu olitti busee waan nyaattu illee hin qabdu guyyaa guyyaa manni abbaan tokko ganama abbaan tokko guyyaa olitti buusaa lafa isheen ciiste sanaa kaasanii isheen uffata namaa miicciti malee waan qabdu hin qabdu. Ummata isa irratti abbaan mucaas katti gatee nama sokkeedha gaafa isheen ulfooftu nama kophaa jiraattudha. Anas konkolaataa ta'utti fidee isheensi immoo waaqayyo gaafa guddadhee gaafa jireenya ishee jijjiiruu natti qabee achiin konkolaataa ambassaama kanatti qacaramtee amma qulqulleessitu taatee hojjechaa jirti. Mucaas immoo amma barsiisaa jiru. Dhaabbatumti kuni jechuudha. Dhaabbatumti kuni jeejiyaan qarshii baasee barsiisaa jira. Sarratti immoo gaafa inni guddatee barsiisee xumursisee ka'eetu karaa filannoo isaatiin akka inni hojiirratti qacaruu waadaa galee fi barreeffamee taa'ee jira. Barreeffamaan jechuudha. Mee hoggaa amma kana gaafa ooftu konkolaataa hojii walitti buuftee beektaa? Bu'ee beekaa. Garuu an balleessee miti. Ofiin eegara rabbii wajjin tiraafikiin manjaa fi gaadii koon beeku. Garuu harka caalaa makiinaa mana. Makiinaa manaati. Bakka jarri qarshii qabaatanii beekaa bitatan malee barumsa saala gaariin qaban fudhatanii miti. Ambassaan immoo gaafuma waajjirri keenya kun barsiisu irra keessa miti. Keessa seenee gad fageenyaan haala teeknikaas haala oofus kanatti barattu. Dubartoota ji'a 8 guutuudha kan barannu. Ji'a 8 guutuu innaa barannu ji'a 8 guutuu kana barannu hundumaa teeknika keessa isaas irra isaas oofaa isaas hundumaa kan nu barsiisan. Kanaaniin amma irratti balleesseen beeku garuu galii galcheetu. Tole gaanii konkolaataa gurguddaamni konkolaataa manaa oofuu dubartoonni yeroo baay'een sodaatu hojii dhiiraatii waan jedhamu hawaasa keessatti baratameera. Mee dubartootaaf ati dhaamsa maalii qabda? Dubartoonni yeroo baay'ee hojii ulfaataadha kan dhiirotaa ta'anii sababii sodaataniif jechuudha. Hojii tokko tokkoon sodaatu dubartoonni baay'een. Dhugaadha. Sodaani dubartiin maaluma keessattuu carraa dhabuudha malee dhiiraa gad waan ittiin taatan qabu. Dhugaadha baatee barsiisuudhaa fi uummanni innaa dhiiraa yennaa kan dhiiraa dhaqee atabattu mana barumsaatti gaafatu. Ishee dubartii ona seentu godhatte kun ta'uu hin qabu. Kuni numa irratti darbee dhaabbachuu qaba qal'oo irratti. Nu amma tokko baadiyyaa Finfinneera kiiloomeetirii 600 kan fagaatu irraan dhufee
arras ga'ee garuu dhugaadha ijoollee baadiyyaa jiranis akka jarri baananii baratan mootummaanis akka xiyyeeffannootti kennee dubartoota irratti hojjetuun barbaada. Nuumtiyyuu dhugaa ba'uu hin dandeenya arginee kun amma gaala Finfinnee akka tasaan dhufee adaadaa koo duukaan biyyaa ba'ee dhufee as dhufee immoo kunoo hojii kana hin geessi kan hin jedhan ati Finfinnee keessatti immoo gaafa nama deemu biyyumayyuu ati konkolaachisaa kanaan dura televezyiiniin si arginee maas miidiyaan si arginee jedha dhugaadha garuu isin immoo kana caalaatti eegamtu jedhan ani konkolaataadha isin immoo xiyyaara irratti hin jedhan maaliif dubartiin carraa qabuudha malee maaliinu barumsaanis guddinaanis beekumsaanis waan hundumaatiin dubartiin eenyuudhaayyuu gad miti hundumaatiin olootaa deeman dhugaadha dhiirootiin amannaa baay'ee dhuganii qaamanii xuuxaa isarratti immoo nadheen ilaala bakkeetti waan masagaltu jira tasatti amma yoonaatti karaa dubartoota ammoo carraa nuu kenname dubartoota 35 dhaabbaticha keessa kan jirtan dhaabbaticha keessatti kan hojjenne warra ammatumaatti annuu maanuwaalii irratti kan salattanne hojjenne maanuwaalii irratti waggaa 5 hojjenne kun edda dhufee waggaa 3ffaa amma barana 4ffaa jalqaba maanuwaalii irratti innaa hojjennu sana homaa bakka waan jara agartan jarruun isumayyuu seexana wajjin ooftuu amma namootiin nuun jedhamtu jechuun intiniin isaa naannoo mariin isaa kan hin hojjenne ture maarsiin isaa kan hin galle ture dubartiin akka jenne abshaalaa alqaana daashisa jedhamu kennaa hojjechaa turre kanaanii amma irratti balaarri nurra hin geenyesi balaa kanannee waan nurra geessumtu hin jiru kan dubartiin nama jeesteetti kana gooteetti jedhamu hin jiru olti boomsaa sibiilli olti bu'uu danda'a carraatee anarra hin geenye malee olirra bu'uu danda'a garuu ammoo balaa guddaa kan nurra uume kan namni irratti du'e dubartiin hin jirtu waajjirichis nuun 35 keenya ilaalleeteetiyyuu amma teekniik automaatikii kanarratti badaa dubartoota gara 100 wayii carraa kennee amma dubartii baay'ee toofaa automaatikii irratti nuun sana irratti nu arge tasetti Adaanech Abeebee amma isheen Adaanech Abeebee dhugaa baateetti nu himteetti dubartiidha kana booda waajjira kana irratti kan barbaachisu dubartiidha edda keenya nurratti ilaalani booda akka jiran nuni dubartoota amma mee waggaa meeqatti dhufteti gara magaalaa Finfinneetti waggaa koo tokkotti dhufe 11 asumatti hin baradhe torba amma 11tti immoo Tigraayitti hin baradhe hin ture afaan Oromiffaa kan hundee kooti lammaffaa Maariffaa sadaffii Tigriffaa afaan kana sadan Itoophiyaa keessatti dandeekaa jira afaan Tigriffaa sin dandeessaa jechuudha caanqabas achitti qormaata fudhate kutaa kudhan achitti fudhattee qormaata 12 gara sana kamiin deemuu dandeesse gara magaalaa Maqaleetti obboleessa kootu achi jira inni haakimidha bara Haayila Sillaasee ogeessa fayyaati bara Haayila Sillaaseetti kan inni deeme achuma jiru isa anuma mucaa gara mureessa mana keessa kanaan na fudhatee haati mana jalaa miidhamnaan na fudhatee achitti isaan deeme achuma ijoollee daa'ima qabaatiin jiru. Meen egaa dhaabbata kana keessa erga tajaajila jalqabde yookaan konkolaachisummaadhaan waggaa 8 guuteetta gara fuulduraatti mee maalni karoorri kee? Egaa karoorri koo gara fuulduraatti namni qacaramee na fayyadu kan koo qabachuus na yaada waaqayyo immoo yaada koo na qarqaara jedhan hin dandeetta. Ijoolleen kee akkam namni akka kee ta'uu barbaadu jira moo maalidha? Ijoolleen koo gara kollee yaadan xinnoon jira. Seen guddoon wajii biraarra waa'ee teekinooloojii barachuu waa'ee elektiriishaanii kana fa'aa yaadi jara gaafa mana keessatti ani waan jarri fedhan nuun ta'e. Jechuun maal faasii kaas baay'ee mana ajaa'ibsiifatanii gaafa si argan. Gaafa na arganu uummatni keenya xinnoo aarii guddata. Aarii keessa adda addaa gaafa dhagaanu ati uummata tajaajiluu hin qabdu geenye kan kee kan teessii gochuu qabne. Akkasiin jedhu. Tole egaa nuti konkolaachistu yoo rakkoon teeknikaa si mudate maal gootu? Isa akkan sin jedha amma waan nurkatti deebuu danda'u taanaan nuumtu yaalla. Teeknika salphaa yoo ta'e jechuudha. Teeknika salphaa waan adda addaatiin nuumtu hin deebisna. Isaan alatti immoo bilbilee warra waajjiratti himna. Teeknikootiin waan akkasii bani iddoo akkasii bani kan sin jedhan jiru. Kan immoo sajarsitti man sana waan ingiliffa dubbisnuu fi ingiliffa barreeffamaan jira. Ingiliffa sanaan
dhaqnee isa dubbisnee waan godhamu qabu goone waan godhamu qabu goone tunoo intineen deebisnee konkolaataan sun amma achi ga'utti geessine. Jennaa isa duraanii maanuwaalii sennaa ture yeeggusi gannuu agarsiisaadha isin jedheera. Ji'a 8 guutuudha kan jarri muuxannoo nu kennan leenjii fudhattan. leenjii sana keessatti waan adda addaa garaajiidhaas fudhanneerra. Isa waan salphaa bigoonaa dhugaa isa kaan immoo ummatichuu dhugaa ba'a. Karaa adda addaa rakkisaa ture kana eddaa biyyi dhufeetu karaan keenya kan nu hojjetame Dooktara Abiy kanarraan kan galateeffanne yoo uummanni buraayyuu karaan kun karaa badaa rakkisaa ture karaan buraayyuu kuni yeroo hunda karaa sanarra konkolaataan ofirra deebi'a yerootiin xinnoo humnaan adeemu barbaadu nummoo akka jedhe malaanii keessa ceenaa uummanni namni biraa akka nuti hin argamne amma waajjira ga'utti. Waajjira deemanii uummanni biraa nutti hin argamin isee duwwaa nu ramadaa. Buraayyuu irratti. Jedhanii oolee bulaan ture gara waggaaf ja'a. Dhugaa. Oolmee kophaa bakka. Dhibbaaf tokkorrana. 24 irra immoo nama biraa ture. Achuma kan jiru buraayyuu kan jiru. Kiruubeel kan jedhamu shufeerii jira. Inni 24 ani immoo dhibbaaf tokkorra. Kana hojjechaa baane uummanni nuufin uummataa konkolaataa dhabuudha. Konkolaachistooti immoo karaa waan mijataan taaneef deemuun barbaadanii kanaan badaa rakkataa ture uummanni. Tole. Nummoo gargaaraa ture. Durumayyuu daa'imummaa irrattanii konkolaachisaa ta'uu nawwaatuun immoo konkolaachisaan ta'e yoo ta'e immoo haadha seeraa ta'uu nawwaattee turte. Mee hawwii keessan gaafa Finfinnee dhuftu asitti naa xumuramattee yaaddeetta? Ani yaanne maaliif dubartii qoftu waan hin argeen beekneef garuu akka tasaan gaaf tokko sasallameedhaan konkolaataa isa durii sanaanii atoobisii isa guddaan jiranii boodaaf fuulduraan qabu. Isaan yaabbadheetuun deemu dubartii ooftu arge. Dubartiinis nu oofti konkolaataan jedha. Nan argee. Karaan itti waajjira kana galuuf inuman yaala bakka namoota waajjira akka intineenaan akka kanaa miti kan seenamu naan jedhan firaan galu naan jedhan turanii firaan gaana so almoo kan koo gara mana yaalaati malee asii miti waaqayyo fira qote tuman jedhu ba'ee carraan kun hin baasan hojii dhabdoota fedhanii akka tasaa nan dorgome nan galee garuu kan hin jilbeeffatu shufeerii ta'uuf ture waaqayyo. Nan argee maaliif hojjedheen argaa keessa seenee innata oduu bakkee dhageessuuf inni keessaa tokko miti nan seenee naannoo dorgomsiisanii dorgomeen nan darbee qabxii koo sanaan carraa keeyyoon gubeena inna gorsanii carraa koos gubanii shufeerate. Tazarraash daa'imummaa isheetti daa'ima akkamii turte yeroo barattu waan yaadattu mudannoo addaame daa'imummaa kee dudduubatti deebitee yeroo yaadattu. Daa'imummaa kottanii nan fiigasi. Nama reebanii galuu irrattis tokkoffaadha. Ammeenyaan qaba bakka ijoollee fayyumaan taallee reeba. Haati koo maaf ijoollee nama rukutametti abbaan koo immoo akka itti tuqnedha. Haadhaaf abbaan koo achuma saabaa koo waliin galanii dhiira koo jedha abbaan koo. Tasa reebameen gala nan du'e reebeen galame. Dhagaa darbannaan saarraa kanayyuu irraan maqsuu onan baqatee duukaa dabee rukuta dhugaa. Kanaaf nama ijoollee nama rukutennaan yoomiyyuu abbaan kun dhufa mana nama barumsaatti waamama. Isa irratti waan modeennaa baay'ee ijoollee kopha galeettidha. Ijoollee inni yaaddu na sodaatu achuma na balaaleffatu. Abbaan koo immoo narra deemaa haati koo kuni akkam mana koo namni dhufee waa ijoolleetiin waa himata. Akkam nama wanti na buusta jettee dubbatti. Nu rukutti seen. Seen gaafa nu rukuttu abbaan koo ijoollee koo rukutiin doqna goota sodaattu goota. Reebanii galanuu ani galeen ani ittiin gaafatamadha. Ani ittiin gaafatamadha. Haati keenya kun immoo intawatti isheenumtu na caalte jechuun amalli koo hundumtu gara seeteeyyuudha. Garuu ijoollummaatti gaabbomuun dirqama waan ta'eef malee isumarraa kanayyuu ifaanis haasaanis wantanni waan hin jedhe sana galmaan ga'u irratti amala ishee fudhatteen jedhama. Haadha kootiin na waamu. Kanaanii haati koo waan jette akka dhiiraatti waan jette galmaan geessi. Abbaan keenya daa'imummaatti nurraa du'es akkuma dhiiraa sana taatee kan nu guddisteessisedha.
akka dhiiraa taatee kophaa lafa bunaas xaragdee wajjii hojjettee bakka dhiiraas bakka dubartiis taate kan nu guddiste isheedha. Galata isaammarraas nu jirti. Gaaddisa keenya haati keenya. Goree irratti asumaan nu galateeffachuu wanta barbaadu. Abarraash Mashashaa maqaa kee ammatti lubbuun jirtutti hin nyaaddu. Boorissaanis kanuma galmaan si ga'a. Maqaa kee homiif gadi hin jirette. Galateeffachuun barbaada. Tole egaan ofitti amanummaa Tazarraashii har'aaf ijoollummaa ishee murteessaa ture jechuudha. Haadhi keessaa haadha akkamii turte? Haati koo dubartii yaa uumama gaa dubartummaan hin hafuudha malee haati koo dhiira. Dhugaadha uummannis bahee bakka buusuu danda'e dhugaa bahuu nama danda'udha. Kundoo hodhitee araqees baastee oddoo abbaatti bakka dhaabbattee bakka dubartiitti oddoo dubartii dhaabbattee baadiyyaan jettu magaalaan jettu goreerraa deddeebitee waan hojjettee ijoollee ishee tokko nama barumsa malee ijoollee afuu baay'isan dhaxxee jaarsummaa itti baastee maatiitti mattee ijoollee ishee nama galmaan ga'uuf achi fasettee jiraatteedha. Kopha galleettummaan ittiin dhagahamu waan hundumaa amma dhaqnee of dandeenye eerumne baanti nu duukaa nu jajjabeessite humnas nu taate fakkeenya nu taate nama nu guddiste. Cimina kee har'aaf haadhi kee bu'uuraa jechuudha. Dhugaadha. Tole ati immoo mee haadha akkamiidha ijoollee keef? Anis haadha kooti ijoollee kootii fi jechuun yeroo baay'ee amma haadholii durii fi amma ati yeroo kana hojii kee irrattis yeroo baay'ee hojii kee irratti kennita. Kanaafiyyuu mee haadha akkamiidha hojii kee bukkee ol qabsiiste? Hojii koo bukkee ol qabsiisee gatii guddaa inni baasa ijoollee koo. Jarris dhugaa bahuu danda'u. Seen tokkoffaa amma 12 naa baratte. Isheen jalqabaa jechuudha. Isheen jalqabaa. Nama boodattee akka ishee hojiidhaan duba deebitee na jalaa miidhamtee dubartummaadhaan dugda booddeetti haftuun barbaadu. Isees bukkee dhaabbadheen ofii kootiin natti hafa ofii kootiin akkuma hiriyoota kootii uffachuu dhiisa malee dhala koosan akkaseen dugda booddee na jalaan ta'e akkaseen hojiidhaan ijoollee obboloota ishee ilaalutti dugda booddeetti nafneen rabbii wajjin jajjabaadheen isees galmaan ga'uuf yaalaan jira. Iseenis immoo galata isaa marratti intiniidhaan baatii raankiidhaan naa baatii dugda booddeetti namatti haftee yookaan warra waan dugda booddeetti himtee ammas immoo itti buufuuf amala. Nada biya shufeera. Egaan yeroo nun waliin qabaanne baay'ee yeroo bareedaa ture. Akkaataan konkolaachisummaa keessa of eeggannoon kan guutame dhugaa dubbachuuf baay'ee kan namatti toludha. Jabaadhuun siin jedha. Egaan dhumarratti dubartoonni baay'een yookaan shamarreen mul'ata qaban baay'een jiru. Mul'ata isaanii sana bira ga'uuf maal gochuu qabu jetta akka keetti? Ani kan hin jedhu ijoollee dubartootaaf kan hin dabarsuu barbaadu jabaatanii barachuudha. Waan yaadan tokko galmaan ga'u wanti nama daangessu umtuu hin jiru. Waan nama kun nama qorumsi jiraachuu danda'a. Qorumsa sana immoo dubartiin achitti qorame baqqaan kanan ta'e yookaan da'een kanatti hafa da'eera bakka kana booda wayitti ba'uu hin danda'u jechuun qabanu. Da'anis da'umsi cabuu miti. Deessees kaayyoo ishee galmaan ga'uu hin dandeessi. Anjoollee sadii eddandee booddeedha. Kan inni kana irra ture dura hojii dhuunfaa kootii hojjedha. Kan hundumaa keessa darbame immoo waan biraa keessas itti hojjechuu hin danda'amu. Jarri immoo ijoollee nama waan teeknooloojiin babal'atee jiruuf oduudhaan miti teeknooloojii adda addaa waan kan alaas kan biyya keessaas waan argachuu danda'anii fi kanaan cimni jaraa hamilee jaraa cimsanii ofii qabaatan dirqama ofii qabaachuu miti teeknooloojii jechuun nama qaban bukkee deemanis fayyadamanii namootatti butatanii nama tun balaaleffatanii namatti butatanii beekumsa adda addaa fudhatanii kaayyoo jaraa galmaan akka ga'anuun dhaamsa dhaama. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu kaayyoo isaa yookaan mul'ata isaa bira ga'uuf jabaatee hojjechuun dirqamaadha jechaadha. Baay'ee galatoomi yeroo nu laatte baay'ee yeroo bareedaa qabaanne baay'een si galateeffadha galatoom. Egaan yeroo bareedaa qabaannee turre sababii yeroon nu geenyeef garuu asuma irratti xumuruu dirqamneerra. Egaan siifis torban gaarii yeroo hojii gaariin siif hawwaa nagaatti. Mana keessanii nu daawwachaa kan jirtan daawwattoota keenya. Sagantaa kanarraa barumsa guddaa akka argattan abdii qabna. Torbee dhuftu sagantaa biraan hanga walitti deebinutti torban kun torban gaarii torban itti hojjettanii kooftan siniif haa ta'uun hawwii keenya. Hangasitti nagaatti.
Thank you.